Jirra jirtanii fayyaa keessanii annagaa kootii galata waaqayyoo baga nagaa fayyaa taatanii egaa mee koottaa na gargaara warreen sharaa kana yookaa xaragii yookaa kaasinaan jettan jechuudha. Egaa ani sharaa xaraguu hin dhiisne dhugaa dubbachuuf yoo ta'e haalumaan argitan kanaan amma xaragaa hin jira jechuudha. Egaa kuni oolmaa guyyaa koo har'aati. Guyyaa hundumaa haaluma kanaan jechuudha. Sinii galee mitiire. Egaa warroonni mana hin xaragattu jettan dhugaa sheemii guddaadha. Maaliif jennaan dubartiin takka ganama yoo kaate mana xaragatti jechuudha. Jalqabni duraa dubartiin eega lafaa kaate mana fincaanii deemte booda mana ishee qulqulleeffatti. Anis akkuma nama kamiituu dubartiidha waan hin ta'eef yeroo hundumaa mana koona qulqulleessa. Osoo hin qulqulleessinis homaan hojjedhu. Egaa amma maal seetanii mana kiyya haala kanaan qulqulleeffachaa jira. Ganama akkuma argitan biiftuun immoo mana kiyya irratti ol baati jechuudha. Egaa ganama kanaan kinoo mana kiyya qulqulleeffachaa jira haala kanaan yaa kinoo ammaaf akkuma argitan kanatti yoo qulqulleessu ni bareeda jechuudha sharaan. Garuu booddaaf immoo waan hin qulqulleeffamin wayii fakkaata jechuudha. Amma haala kanaan mana kiyya qulqulleessaa jira jechuudha. Egaa kun aadaa baratamaadha jechuudha. Namni tokko gaafa lafaa ka'ee osoo mana hin xaragin waa hojjechuu namatti tolu osoo mana hin xaragin mana san keessayyuu ooliyyuu nama hin godhu jechuudha. Garuu isin akkamitti akka yaaddanii mana hin xaragattuu naan jettan hin beeku jechuudha. Dhugaa yoon dubbadhe jechuudha. Haawwoliin keenyayyuu warroonni nu duraatu osoo mana isaanii hin xaragatin osoo waan tokko hojjetin mana isaanii xaragatu jalqabarraa sana booda akka aadaa keenyatti buna qopheeffatu jechuudha. Maatiin keenya nutis maatii keenya jalatti guddanne waan ta'eef qulqulleeffachuun nu rakkisne jechuudha. Qulqulleessatis jirra galata waaqayyo isin jechuun jaalladha. Na qofalchiistu jechuudha. Hundumaafuu gaariidha. Yaanni keessan bareeda. Na bohaarsa jechuudha. Maaliif jennaan nama bohaarsa yaanni keessanii ani amma mana koo kun haala akkuma isin argitan kana daaddeedhaan irra deemeen haala kanaan qulqulleessa jechuudha. Dhugaa dubbachuuf yoo ta'e warri sharaan qulqulleeffattu naan jettan kun ergaa kiyya jechuudha. Haala kanaan qulqulleessina. Kun walumaa kiyya guyyaa har'aa yeroo jalqabaatiif isinitti argisiisaa jirudha. Tarii yeroo baay'ee firaankuma hojjennaa. Waan qalbii hojjennaa akkasuma haasaa wantoota namaafis nuufis gorsa ta'an jennee yaanu wayii dabarsina. Garuu mee har'a koottaa oolmaa koo yoona waliin ilaalan hordoftoonni kiyya jedheen haala kanaan oolmaa kiyya kutaa tokkoffaa isinii qopheesse jechuudha. Manni koo akkuma beektan kana fakkaata. Wanti haarofti wanti itti dabalame hin jiru. Gara fuulduraatti immoo yoo waaqayyoon jedhe ni sirrata jedhee abdii qaba jechuudha. Wanti hundumtuu yoo abdiidhaan waan kuniin hojjetama jedhamee keessa taa'ame malee sirrachuu hin danda'u jechuudha. Gara fuulduraatti waa hedduu waliin ilaalla. Kana fakkaata. Egaa hojii irra jiras waan ta'eef natti ilaalinaa isiniin jechuu barbaade tadanii amma warroonni uffata koo ilaaltanis jiraachuu dandeessu sa'aatii kanatti. Ani hojii koo malee ilaalaan jiru jechuudha. Innaa hojiin koo guyyaa har'aa kana fakkaata. Kanaanan dabarsaa jira. Egaa akkuma argitan mana keessa shirri guddi jechaan jira jechuudha. Ganama maatii ofirraa gaggeessineetidha jechuudha. Maatii keenya kaan barumsa deemu barumsa oofne kaan immoo hojii deemuu qabu. Sa'aatii hojii isaatiin kaasne hojii isaatti ergine nummoo mana keessa guddi jechuun nuti amaluma dubartootaati jechuudha. Hawaanis akkuma dubartii kamiitu mana kiyya keessa guddi jechaan jira xaxaragaan jira jechuudha. Yeroo kana immoo eessa dhaqxaa honaan jettaan alaan bahee Kinoo balbala duran jira jechuudha. Garuu kaameraan na mul'isuu hin dandeenye bakka hundatti bakka tokkoon godhe jechuudha kaameraa. Kanaafuu daawwadhaa mee ilaalaa sharaan duratti ani qulqulleesse suni deebi'ee daalachaa jira jechuudha. Dhugaa dubbachuuf waan ta'in qulqulleessin fakkaachaa jira jechuudha.
yoo qulqulleeffamu hin qabu jechuudha. Waan akkasama awwaara fakkaatu kana yookaan akka nama jibbisiisu kana hin qabu jechuudha. Akka kaameraa keessatti sin jibbisiisu kana miti. Kun akkuma argitanii kanatti hojii ishii guyyaa har'aati hinaan ka haala kanaani isiniin jechuun jaaladha hordoftoota kiyyaa. Xaxaragaan jira jechuudha awwaara. Egaa kana isinitti mul'isuun kiyya maaliif jechuun keessaan hin oolu ittuma bu'aaraa fi malee waan birootii fi miti isiniin jedha. Kara fuulduraattis immoo hojii keenya numa faana laalaa jirtu silaayi waan hundaa numa faana daawwachaa jirtu firaankis haa ta'u wanta hundumtu numa faana daawwachaa waluma faana daawwachaa itti fufaa jirra. Waaqayyo yoo jedhe immoo kana caala waa baay'ee hojjenna. Warroonni mana kanaaf haaraa taatanii sabiskiraayibii godhaa adaraa sheerii godhaa laayikii godhaa. Kun wanta gatii nama hin kaffalchiisnedha isiniin jedha. Asumarraan immoo kaa biyya keessan isin yaadachiisuu fi biyya keenyatti akkuma beektanii yaa'u biyya hundattuu hin jira garuu fakkeenyaaf amma gara biyyoota biroo nutu hojjeta malee dubartoonni hin hojjetan jechuudha. Ganama kanaan qursii isaanii nyaatu yoo barbaadan hin rafuu yoo barbaadan akka barbaadan ta'u jechuudha. Kara qulqullinaa kanaanis isaan baay'ee ofii isaaniitiin qulqulleessan jechuu barbaadeetanii nuti garuu akkanatti qulqulleessan. Mee amma sharaa kiyya laalaa dhugaa dubbachuuf yoo ta'e waan hin qulqulleeffamin fakkaata jechuudha. Bishaan daalachaa wanta ijatti nama bishaan immoo sinnatti himuun keessan gaariidha. Badoo manqaabuu sinin jechuu barbaadeetanii. Egaa horaa bulaa deebana haala kanaan immoo shinii koo fidee shinii kiyyarra naqadheen jira jechuudha. Shinii kiyya jala naqeen jira akkasitti jechuudha. Amma buna danfistuu fakkaachuun edammoo asitti oolmaan keenya guyyaa har'a kana fakkaata. Nagaadhaan nu turaa isiniin jenna.